Boruuf jechuun koo ilmoo koo na dhabsiise. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caaliituu bakka jirtanitti nageenyiif badhaadhinni isiniif haa ta'u. Warreen mana koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiiwwan koo like gochuu hin dagatina. Akkasumas viidiyoo kana namoota hedduuf akkasumas ijoollee biyyoota Arabaa keessa jiraniin share gochuudhaan biraan ga'uu hin dagatina. Barnootni kun seenaa shamarree biyya Arabaa waggoota 7 biyya Arabaa keessatti dabarsitee dhumni ishii immoo maal akka ta'e kan irraa hubannu ta'a. Tarii nutis barbaannee achi keessatti of argachuu dandeenya ta'a. Tarii seenaa akkasii dabarsuu dandeenya. Gara fuulduraatti illee wantoonni akkasii nu qunnamuu danda'u. Tarii immoo har'arraa kaanee murtoo gabaabaa jireenya keenya biyya Arabaa keessatti dabarsaa jirru gabaabsuu dandeenya ta'uu danda'a waan ta'eef na faana tura. Boruuf jechuun koo ilmoo koo na dhabsiise. Boru jechuun koo aarsaa hedduu na kaffalchiise. Jecha boru jedhu irratti akka silmii maxxanuun keenya boru maal akka fidee dhufu hin beeknu. Saamiyaan jedhama. Abbaa manaa kan hin qabuu fi haadha ilmoo tokkoon ture. Akka tasaa maatii koo rakkoo wanti jedhu marsuu jalqabe. Jireenyi keenya guyyaadhaa gara guyyaatti gadi bu'aa dhufe. Nyaatanii buluun iyyuu ulfaataa ta'aa dhufe. Kanaaf anis akka nama tokkootti taa'ee yaaduun jalqabe. Itoon ani jiruu otoon fayyaa qabu maatiin koo beelan taa'ee osoon isaan ilaaluu dhumuun qaban jedheen murteesse. Rakkoo waan jedhame hunda balleessuu filannoowwan baay'een taa'ee yaade. Filannoowwan jiran keessaa dafee rakkoo koo naaf fura kanin jedhee itti amane biyya ambaatti godaanuu ture. Ka'een gara biyya Dubaayitti qajeele waggoota 7 achiin ture. Yeroon turetti ilaalcha badaa biyya ambaaf hin qabu ture. Sababaan isaa biyya ambaa kan hin hojjedhee keessatti of jijjiiree fi maatii koo beela kaleessaa keessaa baasedha waan ta'eef. Waggootiin dabarse kana keessatti wantoota ulfaatoo hedduu dabarseera. Rakkoowwan biyya hambaa osoo hin taane rakkoo koo ture. Qarshii biyya hambaa hin quufamu naan jedhe. Yeroon tokko guutee tokkotu natti bareeda. Yeroon tokko guutee tokkotu natti hir'ata. Maatiin koo rakkoo keessaa bahanii jireenya gaarii jiraachuu jalqabaniyyuu ani waan hin qabu qabadhee Waaqayyoon galateeffadhee galuu hin dandeenye ture. Yeroo mara boruun jedha. Wantoota boru jechuun koo na dhabsiise keessaa tokko gaa'ila koon dhabe. Gaa'illi keenya gaa'ila namoota hedduu hawwisiisuu fi nama gammachiisu ture. Abbaa manaa koof waadaa isaa eeguu fi hin dandeenye. Dafee akkan deebi'u barbaada ture. Ani garuu nama dhiisee qarshii filadhee waggaa 7 ture. Waggaa 4 na eegee innis obsa fixatee sana booda ni fuudhe. Wanti ulfaatan biraa garuu mucaa koon dhabe. Biyya hormaatti wantoonni hunduu ni ulfaata. Irra caalatti immoo yeroo haadha taatu. Waggoota kana hunda sagalee isaa dhaga'ee suura isaa ilaalee kan hin quufne mucaa koo haadha koo yoom dhuftaa si yaadee akkanaan jedhetti ture. Yeroo mara nagaa na gaafachuun duratti gaaffiin isaa yoom dhuftaa ture. Mucaa koo boruun dhufa jedhaanin ture. Boru isa dhuma hin qabne. Boru gaaf dhufuu borutu dhalata. Boru akkan jedhetti nafe. Guyyaa tokko garuu nan murteesse. Bakka biyya koottin gala jedhee mucaa koo isa na yaadeef isan yaade wajjiniin jiraachuun qaba jedhee murteesse. Kaleessa irra har'a wayyaala maatiinis nyaatanii buluu jalqabaniiru jedhee murteesse. Meeshaa koo waan hin qabu walitti xaxadheen gara biyya qajeele. Finfinnee ga'een koottaa na fuudhaa jedheen bilbile gara biyya dhaloota kootitti. Garuu sagalee tole dhufnee si fuuna jedhu osoo hin taane
waca, boo'a, wantoota wal makaa ta'etu gara gurra kootti dhaga'ama ture. Maalidhaa? Yoon jedhee gaafadhu namni natti himuun dhabame. Anis wantootaan qabadhee dhufe achumatti Finfinneetti gateen harkaaf luka koo qofa qabadheen balali'aa gara biyya dhaloota kootti deeme. Yeroon qaqqabu garuu waggootaaf yoom dhuftaas yaade mucaan koo ni naan jechaa ture. Innis akkana yaadetti, anis akkan isa yaadetti itoo waliin argin hanga bara baraatti gargar baane. Mucaan koo akka of ajjeese natti himan. Mucaa koo jedhee nafe. Dugda duubatti deebi'een guyyoota darban daakuun jalqabe. Ibidda nama gubee nama hin ajjeefneen qunxuradhee gale. Maal qabaa? Itoon kaleessa yeroo kootu naan jedhu toon dhufeeyyuu. Silaa mucaan koo har'a akkanan ta'u jedheen gaabbitti gale. Jiraachuu malee harka koo gubbaa wantin qabuu fi wantin gadi lakkisu humtuu hin jiru. Mana na jibbisiise, biyyis akkasuma. Gaaf jiruun guutu daandiin hiikkaa jireenyaan harkaa ba'e. Guyyaan natti dukkanaa'e, abdiin dhabe. Mana koo naannoo koo ijaan arguun jibbe. Torban tokkoof taa'ullee hin dandeenye. Wantin arguun hundumtuu dhiiga natti fakkaata. Kanaaf gadi dhiisee deemuu murteesse. Dhiiseen deeme. Eenyumaa irraa maalumaa irraayyuu nan fagaadhe. Nuun jetti obboleettiin keenya seenaa ishii kan nu qoodde jechuudha. Egaa obboleeyyan koo biyya ambaa keessatti argamnu hundumti keenya seenaan kun wayi nu barsiisuu dandeessi. Seenaa kana keessatti barbaannee of argachuu dandeenya. Akkuma beekamu biyya ambaa gaafa jiraannu dhiifama. Tokko gaafa guunnu tokkotu hanqata. Tokko gaafa nutti bareedu kan biraas jalaa dhufa. Jireenya addunyaa kanaa hin guuttu garuu nu sossobdi. Biyya ambaa keessa gaafa jiraannu wantoota garaa garaa dhabna. Egaa obboleeyyan koo har'a boru jechuudhaan umurii keenya biyya ambaa keessatti gubaa jirru murtee gabaabduu ta'e seenaa kanarraa dhageenye gabaabsachuu ni dandeenya jedhee namana. Nagaan naa tura, galatooma.